Lafti tun Mombasa Indian Ocean fulaa nu jirru kun fulaa restaurantii Yules kan jedhamu Yules restaurant. Restaurantiin tun akkuma agartan biichi qabdi. Nyaata laaqana nyaachuu dhufnee yeroo as dhufnu ummata ka Orma ka Oromoo ka Galaana Indian Ocean bira qubatu Tanariva jedhanii county Tanariva yookiin godina Tanariva. Warri kun gaalee akkuma isin agartan roochoon kun kan namni koree akka turizimiif itti fayyadamu biichi kan bira. Namni kun warri isin agartan namni sadii uummatni kan Ormaati kan jira oolleen achiin isin agartanii konferensi Oromoo irratti guyyaa lama hirmaatee guddoo galata qaba. Ummati kun uummata agartee ikoonomiin isaanii xiqqoo horsiisee bulaa gaala qaba. Lafa qonnallee guddoo lafa qotan qaba garuu hagammaa hormaatuma looniitiif gaalatiin jiraata ircaana gaala. Akkasii uummata kan Oromoo godhuun dirqama ta'a. Hasan Damaka, Abdul Qadir Kodarato, Dawud Kodarato. Apa yang ini sen? Akas, warna saya. Tanah River. Asal ragam fakat Tanah River. Daftar ganti tempat ya, ganti tempat. Nami orma itu apa sih? Garam itu jira. Wansa Oromo itu. Oromo bisa amanya kan. Bisa amanya. Orang yang nanti dari Soal Ethiopia kan. Nuri kan di Bimante Kenya tapi Kenya tapi kan di Bimante Tanzania lagi Tanzania lagi kan di Rwanda lagi